Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Oromootiin kan isinii darbaa jiru sagantaa keenya muddee 27 bara 2014ti. Qophii keenya har'aa keessatti sagantaa kaayyoo fi waarii marii isiniif dhiyeessina. Qophii kaayyoo keessatti gaaffii fi deebii raadiyoon sagalee Oromoo hayyee duree adda bilisummaa Oromoo obbo Dawud Ibsaa waliin taasise kutaa duraa isiniif dhiyeessina. Waarii marii keessatti marii Dr. Alamaayyoo Birruu waliin taasifame kutaa 3ffaa isiniif dhiyeessina. Akkuma barametti hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Anan isin keessummeessu Ayyaantu Dameeti. Amma oduudhaaf gara Dassuu Duulaatti isin dabarsa. Filannoo bara dhufu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuudhaaf jiru keessatti uummanni Oromoo deeggarsa kamiyyuu mootummaa garboonfataa Itoophiyaadhaaf akka hin kennine jechuudhaan adda bilisummaa Oromoo gaafate. Aanaa sabbataa hawaasa naannoo Furii Diimtuutti immoo Oromoonni 200 ta'an torbee 2 keessatti naannoo sana akka gadhiisan jechuudhaan mootummaan Oromiyaa ajaja sabbatatti dabarse. Harargee Bahaa fi Baalee keessatti poolisiin Ogaadeniyaa Oromoota ajjeesaa jira. Jimmatti immoo kutaan waraanaa 12ffaa Oromoota shororkeessaa jira akka jedhu oduu gurguddoo irra galgalaa isinitti immoo keessa jiru. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa kan isinitti immoo Dassuu Duulaati. Bara dhufu filannoo Itoophiyaa keessatti godhama jedhamu irratti uummanni Oromoo deeggarsa kamiyyuu mootummaa garboonfataa Itoophiyaadhaaf akka hin kennine jechuudhaan hayyee duree adda bilisummaa Oromoo obbo Dawud Ibsaa dhaaman. Obbo Dawud Ibsaa gaaffiif deebii addatti raadiyoo sagalee Oromoo waliin taasisan keessatti filannoon biyya Itoophiyaa keessatti bara baraan gaggeeffamu filannoo haqaa waan taaneef Oromoon qabsoo isaa daranuu itti jabeessuu qaba jedhan. Bal'ina isaaf dhaabasaa jira. Qabsoon Oromoo haala walxaxaa keessatti gaggeeffamaa akka jiru kan yaadachiisan obbo Dawud Ibsaa adda bilisummaa Oromoo ofirratti hirkannaadhaan qabsoo gaggeessaa jiruun injifannoo jajjabduu galmeessee akka jiru himan. Haala walxaxaa naannoon keenya naannoon gaafa Afrikaa walxaxaa ta'e keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo akka miidhamne fuulleffannaan keenya biyya keessatti humna ta'u biyya keessatti of jiraachisuu haala biraan qabnu filmaata biraan qabnu jedhee hojjetee kana itti milkaa'eera. Obbo Dawud Ibsaa gaaffiif deebii addaa raadiyoo sagalee Oromoo waliin taasisan keessatti akka ibsanitti uummati gabroonfataaf uggumuu dide bilisummaa isaa dafee deebifata. Qabsoo isaa qofaati sagalee isaatii humna isaa tokko ta'ee deeggarsa mootummaa bifa kamiin yoo irraa kaafate uummata Oromoo yeroo gabaabaa keessatti mirga isaa harka isaa galfachuu danda'a. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii obbo Dawud Ibsaa waliin taasifame booda qophii kaayyoo keessatti qabannee deebina. Aanaa sabbataa hawaasa naannoo Furii Diimtuu jedhamutti qonnaan bultoonni Oromoo 200 ta'an torbee 2 keessatti akka gadhiisan jechuudhaan ajajni tokko mootummaa Oromiyaa irraatii itti darbeera. Sababiin isaas lafti isaan irra qubatanii fi qotatan heektaara 100 ta'u abbootii qabeenyaa Turkiitti wanta gurgurameef. Lafti qaljii Oromoonni Furii dhalootaan irra turan kana wayita irraa fudhatamu maallaqni tokkollee bakka hin buufamneef jedha oduun nu ga'e. Xalayaan ajajaa mallattoo pirezidantii Oromiyaa obbo Muktar Kadir qabuun bulchiinsa sabbataatti ergame akka eerutti torbee 2 keessatti qonnaan bultoota sana irraa kaasanii warra Turkiif akka kennamu ajaja. Lafti Oromoonni 200 irraa akka buqqaan jedhame suni doolaarii Ameerikaa biiliyoona 1.2 gurgurameera jedhe oduun keessa mootummaatii lo'ee harka keenya ga'e. Magaalaa Jimmaa qubatee kan jiru kutaa waraanaa 12ffaa Itoophiyaa jiraattota magaalaa Jimmaa fi naannoo ishee shororkeessaa jira jedhame. Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti karaarraa fi mana namootaa keessa seenee halkanii fi guyyaa barattootaa fi jiraattota sakatta'aa jira. Waraanni kunis Oromoota irratti xiyyeeffatee hidhaa fi ajjeesaa jira jedha miseensi qeerroo godina Jimmaa. Magaalaan Jimmaa fi Yuunivarsiitiin Jimmaa humna waraanaatiin qabamee jira. Magaalicha keessatti argamu mooraa waraanaa kutaa 12ffaa kan yeroo barbaadetti illee mana namaallee cabsee nama ajjeesaa rasaan soddomaan asii fuuldura dhiyeenyuma dargaggeessa tokko rasaan soddomaan kan isaa reebanii ajjeesanii uummanni nagaadhaan bahee
Harargee fi Baalee keessatti poolisiin naannoo Ogaadeniyaa Oromoota ajjeesaa jiru jedhame. Waraanni liyyuu poolisii Ogaadeniyaa mootummaatiin leenjifaman Harargee bahaa naannoo Qumbiitti Baalee keessaa immoo aanolee kan akka Beeltuu Saawwannaa fi Raayituu fa'aa keessatti Oromoo irratti duulanii ajjeesaa jiru. Lolli kun immoo jala sanarraan hanga Booranaatti babal'achaa jira jedhu jiraataa aanaa Qumbii ka ta'an obbo Kamal Shaafii. Harargeen guutumatti warri soomaliidhaan walitti aanan tokkollee nu karakkoon qabne immoo keessaa Qumbii fi Maatii fi ila miidhagaa lola'aa baadhire karaa kana jiree ogguma jiree ajjeefamaa biyyoolii dhageenyi saamamaa jira. Kuni ammaa kuni gara Qumbii malee Qumbii dhamma kuni guddeenyuma kana kan nama lamaa ajjeesanii waa ammallee namni wal eeggataa jiru dhimma kana kun Qumbitti. Baalillee akkasumatti karaa aanaa Beeltootii fi aanaa Sawweenaa fi kana isaatii fi rakkoonni ture iddoo kana. Hanga ammaatti gama lamaan irraa lubbuun ba'ee meeqa akka ta'e hin beekamu. Sababiin lolichaa garuu lafti keenyadha jechuudhaan Ogaadeniyootatu lola kaasee jedhu. Haala isaa baruudhaaf bulchiinsa Harargee bahaa fi Roobeetti bilbilee nuuf hin milkoofne. Dura taa'ummaa boordii qilleensaa Itoophiyaa irraa obbo Addisuu Laggasee bu'anii obbo Abbaaduulaa Gammadaa immoo qabatani. Ministeeriin geejjibaa biyyattii obbo Warqinee Gabayyoo akka jedhanitti obbo Addisuun fedhii isaaniitiin gadhiisanii bakka isaan immoo obbo Abbaaduulaa Gammadaa bu'aniiru. Maaliif akka ta'e wanti ifatti beekameeru hin jiru. Dhumarrattis lammiin Ingilizii do'annaadhaaf gara naannoo Amaaraa deeman tokko roobii darbee Bahar Daaritti ajjeefamani. Maddi oduu Itoophiyaa faanaa akka jedhetti muddee 24 waaree boodadha poolisiin itti dhukaasee kan ajjeese. Maqaa nama du'ee fi ajjeesee sababa isaa wajjin wanti jedhame hin jiru. Poolisichi qabameeraa jedhame. Humna tikaa fi poolisii Itoophiyaa leenjii fi meeshaatiin kan gargaartu Ingilizii akka ta'e beekamaadha. Dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii Kaayyoo. Obbo Dawud duraan durseeti reediyoo sagalee Oromoo irratti gaafiif deebii nuu kennuu fi hayyama nuu kennuu keessanii fi ulfaadhaas nin jennaa dhiyaadha. Gaarii anitti sagalee reediyoo Oromoo galanni keessan badiin jedha. Carraa kanatti dhimma bahuudhaan uummata keenya uummata Oromoo waliigalaa uummatoota cunqurfamoo addatti immoo uummata Oromoo qabsoo hadhaawaa irra jiru baga ayyaana waggaa Itoophiyaa gahee jedha. Barri dhufuu gara milkii fi gara injifannoo akka ta'uun hawwaa galanni keessan badiin. Yoom bilisa baanaa jedhee namni tokko yoo isin gaafate maal jettaniin? Gaariidha. Gaaffiin kun gaaffii kaayyoo bilisummaa uummati Oromoo lafa kaawwate yoom xumurraa akkamitti xumurraa jedhu of keessaa qaba. Inni kun gaggabaabsee yoom lafa kaa'ee bakka irraa kaanee bakka geenyetu jira. Bakka irraa kaanee dura garummaa jalatti dhabuun dura gabrummaa kana jalatti akka hin cabne wareegama ulfaataa walumaa gala akka sabaatti wal mootummaa harkaa qabnullee uummati keenya diddaa gabrummaa jalatti kufuu diduudhaan wareegama ulfaataa ka umaatii arsii keessatti ta'ee calanqootti ta'ee dhihaa bahaatti bakka adda addaatti ta'ee kana yaadanna. Erga cabne immoo akka uummataatti sobobitii yookaan biyya keenyaa fi qabeenya keenyaa fi eenyummaa keenya irratti ka qabnu sana nurraa mulqamee sirna ittiin bulluu fi wal bulchinuu fi walumaa galaa Oromiyaa fi uummata Oromootti olaantummaa mirgaa eenyummaa isaa fi lafa isaa fi qabeenya isaa irratti qabutu darbame. Ergasiitti wagummaa hadhaawaa jalatti waggootii dhibbaa fi gara 40 siqaa jirra jechuudha. Isa kanas kana jalaati yeroo gabummaa kana jalatti rezistantii adda addaa yookaan diddaa adda addaa gabummaa kana jalatti jiru wareegama ulfaataatu ta'e isa kana jalaa bahuudhaa fi akka adamsummaa Oromootti 73 jalqabne akka jaarmiyaatti qabsoon kun qindoomina akka argatu yeroo sanatti eenyummaan keenya iyyuu nu harkaa faca'ee
Oromoo ta'uu keenya akka sabaatti nutu akka sabaatti addaan waggaa dhibbaa fi guutuu diinni addaan nu biiltee nu gidduu qubatee nurra qubatee akka gabraatti nu gurgurataa akka gabraatti lafaa fi eenyummaa keenya dhuunfatee haala jiru keessatti afaan keenya sirni keenya aadaan keenya faca'ee jiru keessatti akkasitti jalqabe addunyaa Oromoo. Addunyaa Oromoo yeroo jalqabutti isa kana seenaa ummata Oromoo fi akkasumas mirga olaanaa sababii ummata Oromoo ka nurraa dhuunfatame kana deebisuu qabna ka jedhu kaayyoo akka sagantaa siyaasaatti lafa kaawwatee qabsichi qindoomina akka argatu eenyummaa Oromoo fi aadaan isaa fi mirgi isaa olaanaan sababii isaa deebisuu qaba ka jedhu sana kaayyoo sana lafa kaa'ee jechuudha. Isa kana eenyummaa ummata guddaa fi maalummaa ummata guddaa fi kaayyoo lafa kaa'ame kana deebisanii ummata Oromoo ka waggaa dhibbaa fi faca'ee jiru sana qabsiisuun mataan isaa deebisanii akka saayikooloojiittis akka qaamaattis nuti saba mirga qabu saba lafa bal'aa mirga lafa keenya irratti qabu ta'uu lafa kaa'uu fi kanaaf immoo ummata Oromoo qabsiisuun mataan isaa qabsoo ol'aanaa kadiinni kana dhabamsiisee eenyummaa Itoophiyaa jalattii fi keessatti assimileetiin jedhanii lafa kaa'anii isaan eenyummaa Oromoo dhabamsiisanii eenyummaa Itoophiyaa fudhachiisuu sunis aadaa Oromoo mirga Oromoo kana hunda afaan isaa balleessanii isa ka Itoophiyaa ka afaan Amaaraa amantiidhaan aadaadhaan ka Oromoo balleessee bakka bu'u kana fudhachiisuudhaaf ka godhame sana irra aanu jechuudha. Isa kanatti qabsiisuu fi uummata Oromoo kanaan kallattii fi karaa qabsoo mirga isaa harka isaa galfachuu irra kaa'uudhaaf yeroo dheeraan fudhate. Isa kana hunda waggootii 40 kana keessa harka galfannee har'a akka Oromootti waan guddaa hafe guddaa sana yoom bilisoomnaan sammuu uummata Oromoo fi qalbii uummata Oromoo akeeka galii sanaa fuuldura keenya guddaan sunaa jiraatu malee waan harka galfannee jirtu akka sabaatti mirga akka qabnu mirga kanaaf immoo qabsoofnee mirga kana argatuun mirga olaanaa kaa'ee addunyaa nu deeggaru ta'uu fi kanaan qabannee miti qabsoo keenyaan akka keenya galfatu wareegama ulfaataa fi wareegama eebaa baasuuf waan harka galfanne guddaa har'a Oromoon hundi keessaa fi alaan afaansaa aadaasaa eenyummaasaa harka galfatuudhaaf bakka inni gahe bakka nama boonsuu fi bakka fuuldurri keenya bilisoomuufillee ifaa ta'ee irra jira jechuudha. Darbee lafa Oromoo Oromiyaa sassarafamaan tahaa jiru malee fuuldura isaatti argaa jira. Kanas harka isaa galfatee jira. Reedibeelmee jenna kana maaliif kana jennaan yoom bilisoomna diina harkaa baanee galiinsa maayii gahuun turi fuuldura keenya haa jiraatu malee bilisoomuu bu'urri lafa kaa'amee jiruu fi Oromiyaa keessatti kana diinni kanuma harkanne kanayyuu akka tokkotti itti rakkatee isa kana obbooda deebisuu fi haa rakkatu ammoo hanguma harkanne kana sirnaan harka keenyatti jabeeffataa kaa'atee bakkan qabsoofnu isa kanallee Oromoo harkaa facaasu tattaafat haa godhu malee waan obbooda deebisuu hin dandeenye sabummaa Oromoo eenyummaa Oromoo mirga Oromoo falmachuu afaan Oromoo aadaa Oromoo isa kana karaarra buufannee gara bilisummaatti siqaa jirra jechuudha. Gara bilisummaatti siquu kana keessatti uummati Oromoo lafaa ka'uufis haa ta'u erga lafaa ka'ee qabsoo isaa keessatti jabina addunyaa kanarratti sabootii kolonii jalatti qaban caalaa ka eenyullee quuxuu fi qabu ofirratti hirkannoo qofaa iyyuma isaarratti uummata isaarratti ilmaan Oromoo haka olaanaa kanaa fi haka dhugaa kanaaf kennanii wareegama baasanii qofaadhaan argate malee eenyurraallee deeggarsa dinagdee isaa ta'u waraanaa isaa ta'u akkasumas siyaasaa hanga ammaa ifa ta'ee kana isa jedhamee hin argamu. Humna isaatii fi eenyummaa isaatii fi ofirratti hirkannoodhaan kana kunuu jabina olaanaa uummati kun harkaa qabuu fi haala ulfaataa diinni kanneen uummata kana cabsuudhaaf fi akka uummata kana cabsiisa deeggaran kolonialistoota Awurooppaa ammoo mootummaan akkasitti cabse kun akka mootummaatti gabroonfatee nurra akka jiraatu deeggarsi siyaasaa
siyaasaa fi dippiloomaasii fi waraanaa ka isa biraa hin dhabamne mootummaa tokkotti yeroo darbu ka isa biraan dhabamne hangartaa humna alagaadhaan deeggarame kanaafi gaa dhibbaaf wayga dhaabe kana dura dhaabbateeti qabsoo isaatiin gaafatee jira jechuudha. Kana keessatti egaa qabsoo uummata Oromoo fi mootummaa gabroonfataa Itoophiyaa wal bira qabne yoo ilaalle qabsoon uummata Oromoo kanin tuttuqe sanan lafa gadi dhaabbataa miila isaa akka gaariitti gadi hordaa obbooda deebi'uu fi eenyullee ukkaamtuu bakka hin dandeenye geessisee kafuun duratti deemuu fi humna isaa caalaatti irreesaa jabeeffataa akka deemee bilisummaatti siqe tahee mootummaan gabroonfataa immoo waggootii darban keessatti humna isaa fi dandeettii isaa akkasumas uummata kana gabroomsee uummata kanaa fi ummatoota cunqurfamoo gabroomsee turuu akka hin dandeenye laaffataa fi dadhabataa darbee immoo hunda caalaa mootummaan amma aangoorra jiru waggaa 23 dura gaafa aangootti dhufe ka ummatoota Itoophiyaa fi ummata Oromoo hundatti lallabe tokko cunqursaa bifa kamuu cunqursaa ummatootaa fi cunqursaa dimokiraasii mirga dimokiraasii ukkaamtuu ni amansiisa ka jedhe itti kufee jiru haalaasaa mirga dimokiraasii amansiisee mirga ummatootaa addatti immoo ummata Oromoo taargeet gootee ajjeechaa hiikaa kana qofa ka argamsiisee har'a mootummaa kanaa fi uummata Oromoo gidduu ka jiru mootummaa kun uummata Oromoo diina ka godhate ka waadaa siyaasaadhaan yookaan poolitikaadhaan rakkina furuu gale sana ka kufee jiru ta'uu uummata Oromoo fuulduraatti argee jira. Abdii tokkollee mootummaa kanarraa akka hin arganne akka sabaatti beeka. Darbee hiyyummaan amansiisa ka jedhe uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti walumaa gala Itoophiyaa keessatti hiyyummaa fi beela dhabamsiisuu dadhabamee kanallee dhabamsiisuu dadhabuusaa ka ofitti fudhatee jiru walumaa galatti uummata Oromoo fuulduratti legitimasi ka jedhan sana yookaan immoo fudhatamummaa akka mootummaatii fi akka rakkina furuutti kan fudhatama hin qabne ta'uu kanarraa ka'ee uummati Oromoo mirga isaa falmatuu keessatti tokkummaansaa ka hunda caalaa hagamuu meeshaa waraanaa qabu karaa siyaasaa fi karaa jaarmiyaatiin fuuldura isaatti bilisummaa isaa ka argaa jiruu fi mootummaan kun immoo fuulduraatti kabbafaati argaa jiru ta'uu argina. Beellama waggaa tokko waggaa lama booda hin jennu haa ta'uuti bilisummaan uummata Oromoo har'a walumaa gala guutuu biyyattii dargaggooti Oromoo ka abdii uummata Oromoo ta'anii ka bilisummaa uummata Oromoo argamsiisuuf murannoo guutuudhaan ka humna mootummaa hidhatee socho'u fuuldura dhaabbachuudhaaf ofuuf booda hin seefne akkasumas immoo qabsaa'ota jaarmiyaa adda addaa keessattuu adda bilisummaa Oromoo jalatti wareegama baasuu fi uummata isaanii murannoodhaan haala rakkisaa akkamii keessatti kan argamsiisuuf wareegaman murannoo qaban haala rakkisaa hedduu fi walxaxaa hedduu keessa darbanii abdii bilisummaa kana fuulduratti tiksuudhaaf booda kan hin deebine ka muuxannoodhaan argamsiisan kun immoo Oromiyaa guutuu fi lafa Oromoo guutuu irratti ta'u darbee akkuma irra deddeebi'ee uummaticha ka gargaarsa tokko malee mirga isaatiif qabsaa'ota isaatii hirmaansaa duuba dhaabbatee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti akaayii bishaan waan qabuun biraa hafeen beekne kana waan qabnu bilisummaan fuuldura keenya jira guyyaa akkasii jedhee karaa mataa koo waan hin jedhu kamaaleeti kuni kaadamsummaa Oromoo murteessu qofa otoo hin taane uummata Oromoo murteessu qofa otoo hin taane haala siyaasaa haala waraanaa haala walmaagala intaara Itoophiyaa keessa jiruu fi darbee immoo haala waliigalaa Afrikaa bahaa keessa jiru kana keessatti waan sochoonuuf haa ta'uuti madaalii kana keessatti qabsoon Oromoo fi uummata Oromoo olaantummaa argataa deemuusaa kan lafa jiru waan ta'eef fuuldura keenya dhihoot ka mootummaan boollateen ka uummata Oromoo irraa aanee bilisummaa isaa harkarraa galfatu keessa jirra jechuudha. Yoo laaltan wanti mootummaan amma irra jiru kun hagammaa irra taa'uu danda'eef jabeenni inni qabu fi dadhabbii inni qabu kan uummanni Oromoo itti fayyadamaa hin jiru yookaan adda bilisummaa Oromoo itti fayyadamaa hin jirre yookaan itti fayyadamaa rullee yoo jiraate akka dadhabbiitiif akka jabeennaatitti mootummaa kana laaltanii kan uummanni Oromoo silaa beekee jabeenna isaanii kana laaffisee bilisummaa itti argatan kan uummanni beekuu qabu jettan yoo jiraate dhaggeeffattoota keenyaa ibsitan. Dhaggeeffattoota keenya deebii gaafii kanaa fi kan biroo qophii keenya wixataa keessatti qabannee dhiyaanna waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatooma.
Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan. Kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Qopheessee dhiyeessaan Jamaal Ibrahim. Walfalmii impaayiratii Itoophiyaa jedhamtana keessaa tokko wal'aantummaa murtii ummata yookaan immoo mirga hiree murteeffannaa irratti xiyyeeffata. Warri sirna duraanii leellisan warri Itoophiyaan tokko taatee haa jiraattu nuti tokkummaa Itoophiyaatiif dhaabanna jedhan mirgoota sirna dimokiraasii keessatti silaa ni jiraman jedhaman keessaa fakkeenyaa fi mirga hiree ofii murteeffachuudha. Inni falman mirgummaan kunuyyuu sirna sooshaalizimii keessaa dhufee yaada Staaliinii fi warra isarraa dhaaleeti malee yaannummaan kunuyyuu dimokiraasii wajjin hin deemu sooshaalizimiin immoo kufee jira. Uummanni tokko amma booda mirga hiree ofii murteeffanneetiin bilisa baana yoo akka jedhu taate dogoggoraadha. Waan kufirraa haasa'u fakkeenyaaf Oromoon faati mirga hiree murteeffannaa yeroo jedhan yaada dulloomi jala deema jedhaniit hawaasa keenya akka malee irratti duule. Dhugamaan yaanni mirga hiree murteeffannaa jedhu kun sirna dimokiraasii keessa yaadan jirre filachuu jechaan mataan isaatu sirna dimokiraasiitii miti yookaan self determination miti. Uummanni tokko mootuyyuu dhimma jajjabaa mootummaan irratti murteessuu hin dandeenye referendamiidhaan murteessuu yookaan self determination gochuu hin danda'u. Akkami seenaa irratti wanni kun yoo ilaalamu? Ayyaate kun gaaffii bareedaa. Dhugaadhaan gaaffii hiree ofii murteeffannaa kan jedhamu irratti Staaliin dimokiraatii of gochuudhaaf waa kitaaba isaa keessatti katabee garuu hojii irratti hundooshiin hafee jira. Haa ta'u malee self determination yookiin hiree ofii murteeffannaa ni jedhamu kun naannisaa Staaliin duukaa waliin qabatu yookiin sooshaalizimii yaaduma sooshaalizimii duukaa waliin qabatu. Maaliifin akkas jedhaa Maarkisfaa Leniinfaa naashinaalizimiin sooshaalizimiidhaaf danqaa jedhaniitti fudhatu turan. Sabboonummaan sooshaalizimiidhaaf danqaa jedhaniitti fudhatu. Rakkoo kanarra ol aannee sooshaalizimii kan nuti dagaagsuu dandeenyu garuu naashinaalizimii mormuudhaan itoo hin ta'in naashinaalizimii kana fudhachuudhaani jedhanii istiraatejii baafatan. Akkamitti fudhannaa jennaan naashinaalizimiin haqa ofii murteeffachuun hiree ofii murteeffachuun hayyamaa jennee hoo fudhanne gaaffiin inni guddaa uummata kana nuu sochoosuu danda'u gaaffii kilaas afaan Oromoo gaaffii gitaatu isa fudhata. Sana booda gaaffiin sabboonummaa hin cabaa jedhaniiti akkasitti fudhatan gaafa sana. Kun jechuun gaaffii naashinaalizimii ofitti fudhachuun sun akka inni liqimsamee gaaffii gitaa jalatti akka inni hafu gochuu nama dandeessisiisa jedhanii fudhatan. Hiree ofii murteeffannaa isa jedhamu sana lip service laachuudhaaf ittiin tasgabbeessuudhaaf malee pirinsipilii sooshaalizimii ta'ennaan miti jechuufan jedha. Interestingly dhugaama kuni biyya keenyatti akkasitti mul'ateera. Yeroo an dargaggeessa turetti 1970s 90s gaaffii hiree ofii murteeffannaa gaaffii sabboonummaa yookiin immoo cunqursaa saboota adda addaa irratti ga'e warra uummata cunqursame sanarraatiitu hin ta'in warra cunqursaa ta'eerraati warra dhalateetu sagalee guddaadhaan biyya sana keessatti dubbachaa ture. Warra akka Ihaapaa, warra akka Me'essoon, warra akka Isapaa, warra paartiin gurguddaa jedhamu kun egaa revolution isaan keessatti kan dhalatan student movementiin Itoophiyaa guutuudhaan gaaffii sabboonummaa gaaffii isa guddaa godhanii kan leellisaa turan. Maaliif kana godhanii? Jaruma sanatu har'a morma maaliif yeroo sanatti kana godhanii jedhamne akkuma istiraatejii warra maarksistii sana gaaffii sabboonummaa haayijaakii gochuudhaaf ture. Gaaffii sabboonummaa sana harka ofii gashanii jecha gaaffii kan ofitti fudhatanii akka inni hin dhalanne uummata isaarraatii garuu akka inni hin dhalanne ho'achi dhalate balaa guddaa waan qabu akka inni hin dhalanne achumaan akka inni qiciice akka inni hafuuf. Dura dabaranii dhabamsiisuu jechaadha gaaffii sana akka nama hayyee. Kanarraa kan ka'e biyya sanattis maqaa sooshaalizimiidhaan kun dubbatamaa ture. Kanarraa kan ka'e hiree ofii murteeffannaa inni jedhamu kun sooshaalizimii duukaa walitti hidhamee inni dubbatamu Itoophiyaa sana keessatti inni akkasitti dubbatamu malee hiree ofii murteeffannaan akkuma tuusila himtetti rivoluushinii yookiin immoo warraaqsa Faransaayidhaan kan ka'edha. Kunis maali'a hiree ofii murteeffannaa inni jedhamu eenyaan hiree ofii murteeffatu jedhamutti deebina. Pirinsipiliin hiree ofii murteeffannaa inni jedhamu sun utubaa yaada dimokiraasii jedhamu sana. Humna lamatu jira. Koominitii tokko keessatti kan nama cunqursu. Inni tokko mootummaadha. Inni humna qabu kan cunqursu. Nam tokko yaa ta'u guruupii isaa ta'u kan cunqursu humna lamatu jira. Inni lammataa immoo instituushinii yookiin immoo dhaaba aadaati. Namni uummata keessatti alatti tokko kana keessatti aadaa sana
hoo fudhate malee uummata irratti tumata. Uummanni waan gadhee hojjete je'eeti isa balaaleffata of keessaa baasa. Amantaa irraas kan ka'e kunis hin ta'a. Amantaa keessattis nam tokko sirna amantaa irraa hogguu ba'u warri sana amanani uummanni sun hawaasni sun isa amantaa kanarra ba'e sana ani adabu qabaa jechuudha. Inni kun humna siyaasaa irra kan ba'e humna kalchariitidha. Inni tokko immoo humna siyaasaati. Inni immoo gavarmantii. Zabana enlightenmentii kanatti halli namaa autonomasiidha of danda'a. Gaafuma dhalatu of danda'a. Dirqamasaas haqasaas raashinaalaayizii kan gochuu danda'u ejentii ofiisaayyuu kan jedhu yaada akkasii dhalate. Halli namaa mataansa understandingii namaaf qabnu mataansa hin geeddarame sanatti jechaan rational being jedhame zamana sanatti. Namni biraa isaaf yaaduu hin qabu inni yaaduu danda'a ofumaa'uu. Akkasi. Halli namaa kan ta'e hundumtuu yaaduu kan danda'udha. Dirqamasaas haqasaas murteessuu hin danda'a. Kanarraa kan ka'e biyyi uumaa waaqayyoo miti. Nugusnis uumaa waaqayyoo ta'uunsaaf hin qabu. Biyyi uumaa namaa ta'uunsaaf qaba. Warra ejentii kanatu biyya ijaaruu isaaniif qaba. Ejentiin kun immoo walii galee walii'aan kontiraataan biyya ijaara. Gaafa inni ijaaru hiree ofii murteeffachuu yoo danda'e qofaadha. Isa jedhamu sana gaafa isaanii utoo raashinaalitiin nama kana duukaa wal qabataa jechuudha. Isa kana booda waraansa addunyaa isa lammataa duukaa walitti hidhameetti gara uummataattis extended ta'innan. Uummanni aadaan tokko, afaan tokko, territorii tokko nuti wal faana jirra jedhee uummanni amanu tokko hireesaa ofii murteeffachuu danda'u isatti jira. Jedhamee kolonializimii hancabsuu danda'amu karaa kana qofaa jedhameetidha. United Nations keessatti hiree ofii murteeffannaan akka declaration guddaa tokkotti kan ba'ee jira. Dhugaa isa United Nations dura baase sana duratti Atlantic Charter kan jedhamu bara 1941tti Rooseveltidhaa fi Winston Churchill kan United Kingdom haqa ofii murteeffachuu kana walii galan. Dhugaa inni diteelii hin qabu baay'ee eenyuun kana murteeffachuu danda'u self inni jedhamu kun eenyu inni isa jedhamu daangaansa eessa ga'a. Isa jedhamu sana keessa tongaliin akkasitti walii galame. Booda garuu bara 1960 irratti United Nations Declaration on the Granting of Independence ummatoota colonized ta'an kanaaf declaration ka habaasan hiree ofii murteeffachuu isa jedhamu kana lafa kaa'anii jecha. Isaan kun egaa tiyoorii qofaatiin tun ta'in meeshaa isaallee lafa kaa'anitti meeshaa kana haqa kana tiksullee lafa kaa'aniiti hojii kana jalqabanii jecha. Amma har'aatti hireen kun United Nations keessatti bakka guddaa kan qabu kabajaa guddaa kan qabu. Warri hiree ofii murteeffannaa morman utuu kana beekaniiti fuudhanii Staaliin duukaa walitti hidhanii ireessuudhaaf xureessuudhaaf yaalu malee kun ta'uusaa wallaalanii natti hin fakkaatu. Hiree ofii murteeffannaa inni jedhamu sun hin jiru taanaan political freedom fi religious freedom inni jedhe silamma cultural institution nama tokko akka hin cunqursine kan godhu sun hundumtu jiraachuu hin danda'u jecha. Kanaaf principaliin self determination jedhamu kun yookiin haqa ofii murteeffachuu inni jedhamu kun bakka hin jiretti waa'ee dimokiraasii yaaduu hin danda'amu. Maaliif lafeensaa foon dimokiraasii self determination jedhamu kana jechuudha. Galatoomi Dooktar. Gaafii amma naa deebifte kanarratti yeroo deebiftuun mirga hiree murteeffannaa kan hojii irra oolchuudhaaf yeroo bobba'amu hirmaannaan Roosevelt fi Winston Churchill akkasuma immoo United Nation guddaa ta'uudha kaatee calaqqiftu. Warri mirga hiree murteeffannaa uummataa morman, warri ol'aantummaa murtii uummataa falman, wanni isaan haasa'an immoo propagandaan isaan irra haasa'an Staaliiniin mataa gubbaa kaayanii hirmaannaa jaroota kanaa ni xinneessu jechaadha guutumatti. Kuni afanfaajjii hawaasa keenya keessatti isaan uumuuf barbaadanii walitti hidhamanatti fakkaata. Akkasi kun beekamaadha. Kun seerarras jira, seera addunyaarras jira, globalizimii keessattis kana namni dura dhaabbatee mormuu yookiin Staaliin duukaa walitti hidhu hin jiru. Kun dibbeema poolitikaa biyya keenya keessa dallaqamu keessaa tokkodha. Garuu nuti kana afaan keenya artikuleetii goone kanarratti deebisuu danda'utu nutti jira. Hayyi galatoom. Gaafiin itti aanu konseptima dimokiraasii sirna dimokiraasii kana keessaa otoo hin bahin mirga dhuunfaa yookaan mirga namtokkeetii fi mirga woloo yookaan mootu mirga gamtaa group right or collective right kan jedhamu kana humnoonni siyaasaa empire Itoophiyaa san keessatti socho'an yeroo wal falman warri sirna duraanii gamas deebinaa garas deebuu barbaanna jedhan yeroo isaan haasayan kan itti xiyyeeffatan mirga dhuunfaati yookaan mirga namtokkeeti.
Humnoonni biraa mootu irra caalaa isaa gara mirga ummataa, mirga sabaa, mirga gamtaa waan xiyyeeffatan fakkaata. Sirna dimokiraasii keessatti mirgi dhuunfaatii fi mirgi waloo wal faallessaa yookaan wal faallessu ta'e akkamiin wal faallessaa yookaan immoo wal utubaa yookaan wal utubu ta'e immoo akkamitti wal utubaa. Inni kun sabaan fayyisaa tokkodha garuu waan salphaas miti gaaffiinsa. Liberaal dimokiraasii kan jedhamu jira. Liberaal dimokiraasii warri jedhamanii akka dhuunfaa kana guddisanii baay'ee dubbatu. Isaan kanan isaan godhanii fi gaaffii dinagdee irratti hundaa'aniiti. Kunis private property tiksuudhaaf dagaagsuudhaaf fedhii qaban irraa kan ka'edha. Liberaal dimokiraasii ilaalu. Haa ta'u liberaal dimokiraasiin kun matamsa rakkoo guddaa keessa bu'eera karaa kana. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo mariin Dr. Alamaayyoo Birruu wajjin goone hin xumuramne kutaa afuraffaa torbee dhufu qabannee dhiyaanna hagasiif nagaan nu tura.